ما قالوا والله ولا ربي عطاوبي ما نوكت يا ديتم قد بدي ندراك انا قدي قد السعوديه قد السعوديه محمد امي Eessatti انت نوجر بيتي انا معكم بك دودي انا ترى بك اورمي كلامك Soodii? سعودي Eenyu qale? لندن دبدا دليسي ارسي كله Ijoollee Arsii qale? جولة ارسي ندرا كله Isa malee qabda ilmaan bira? كلهم جادر باتنا كلام عليك Addamu? Abbaan isaa hoo? Jira? Abbaan isaa du'e bara 13 tiimiin guddifatu jira. Amma uummanni si haa gargaaru tiree uummanni namni silaagaa duriyyeetu gama maqaa Arsii dhaatuu fi akkasumas maqaa Walloo dhaatu tawakkalataa karaa deemu qabanii qalanii gamana humnami qalamee jira. Taasiyaan achittis asittis dhaabbateera. Nama keessaan banne hojii hojjetanii atiim rabbi. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaan jira galanii fulfinii waaqayyoodhaaf haa ta'u jecha egaa guyyaa irraa kana oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko isinitti himuudhaaf dhufe jechaadha. Harmeen kuni harmee mucaa guyyaa dheengaddaa harmeen koo ana malee hin qabduu nan ajjeesinaa jedhee boo'uu qalaan san jechaadha Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen Oromoo gandummaan bu'aansaa tokko kanaadha. Harmeen Arsiis bo'aa jirti, harmeen Walloos bo'aa jirti. Walii keessanii kan wal miitan caalaa harmee keessan akka miitan beeka. Haadha Oromoo boochisaa jirtan. Haati ilma tokkicha qabdu gaafa dhabdu akkasumas ijoollee isaanii biyyatti dhiisanii karaa dukaa dhufan ijoollee keenya guddifannadhanii warra dhufan akkasumas harmee keenya jireenya haadha kanaa mee viidiyoo kana keessatti osoo ilaaltan baay'ee kan nama gaddisiisudha. Mana kana keessa jiraachaa haati kun mana kana keessa jiraachaa ilmi kiyya hojjedhee ishiidha dabarsa jedhee biyyaa bahee harka ijoollee Oromootiin harka saba tokkootiin harka obbolaa lamaanitiin qalamuun bataam kabbaadidha dhugaa. Hindabbaraayyuu malee ijoollee Oromootirraa walajjeechan akka kana ni fokkisa. Garuu ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana dur Amaaratu nama ajjeesaa Tigreetu qamee nama ajjeesa jedhanii dubbachaa turan. Bara kana garuu ijoollee Oromootu Oromoo ajjeesaa jira. Oromootu Oromoo qalaa jira. Barichi bara sodaachisa bara safuun bade. Dur diinni Minilik harka nu muree maa jettan inni Minilik caalu ilma Oromooti. Inni Minilik caalu kadacheen Oromiyaa biqilchite ilma Oromooti. Jaalattu jibbitus Oromoon diina Oromooti kanu. Hacaaluun nafxanyaan diina Oromooti jedhe garuu nafxanyaa miti diinni keenya cimaa nuti mataa keenya walitti diina jechaadha. Kana gaafa siniin jedhu haati boosu kun haadha Oromooti ilaala. Ilma ishii tokkicha qabdu jalaa qaltanii. Yoo xiqqaate ijoollee gara ijoollee nama 15 qalame. Yoo xiqqaate gadi bu'e jechaadha. Kuni kan qalame eenyuun diina sinitti fakkaatina yookiin Tigreen yookiin Amaarri qabdee ijoollee keenya qaltee miti. Oromoo qalee Arsii Walloo jedhanii akka waan Walloo naa lolaa jettee gandaa isaan buufattee akkasumas Arsiinis akka waan naaf lolaa jettee bahaararraan isaan ergattee fakkeeffatanii Arsiitti dawoo godhatanii yookiin Wallootti dawoo godhatanii Arsiinis bakka isin hin buufanne Walloonis bakka isin hin buufanne ilmaan isaanii yatiima gootanii haadhaaf abbaa malee hambiftanii haadha immoo ilmoo tokkicha qabdu jalaa galaafattanii. Jireenya kana in jiraannaa nuti tolee jiraannaa gammachuudhaan jiraanna jettanii yaaddu garuu yeroodhaaf jechuu dandeessu. Yeroodhaaf sinitti mijaa'uu danda'a. Yeroodhaaf sinii milkaa'uu danda'a. Garuu adeemsa keessa akka xiqqaachaa deemtan akka salphachaa deemtan inni irraanfatinaa dhugaa. Maaliif haadha Oromoo boochistan, haadha hiyyeessaa boochiftan, ni gidirsatan, ni dhiphiftan. Hindee namni akkamitti waan akka kana raawwata? Dhala namaa ta'eeti moo? Bataami kabbaadidha. Hindabbara dhugaa bakka ijoolleen Oromoo qalte jedhan yeroo haasa'a nama xiqqaa miti kan ajjeestan. Maal sin godhamme sanuu bar warra miidiyaan hordofne warra reefu bahaararraa ol deemaa jiru warra silkii hin qabne waan addunyaan itti jirtu kana kan quba hin qabne namoota akkasii ajjeesan osoo warra asirra taa'ee dabarsu warra tiktookii liivii banii asirra fidaa asirra qalaa asirra ajjeesaa jedhee jisan jara san wal ajjeeftanii nam mararu maaliif jaratu dubbii kana fide waan ta'eef
garuu uummata homaan beeyne miskiina nyaatee garaadhaa hin qabne isa daangaa cabsee karaa seeraan ala dhufee haadhati jijjiira rakkoo keessa baasa of jijjiiraadha manaa koo jijjiiraa daa'ima koo guddifadha jedheetiin biyyaa bahe fuutanii ajjeeftan jala waan garaa nama nyaatu jechaadha waan seenaa fokkisaa Oromoo keessatti ta'een beenitu ta'e bara kan Oromoon garuu haga yoomii bifa kanaan gochi fokkisaa kana hojjettan yoom wadii fi haduun isin keessatti uumama dhugaa minilik hin jedhina amma namoonni baay'een Oromiyaa keessatti beeta kiristaanii gaafa guban maal jedhu beekta alaabaa minilikiitu irra jira sababa alaabaa sanii gubate jetta minilik caalu bineensa caalu isin malee jira amma Oromiyaa keessatti ijoollee Oromoo Arsiif Walloo jettee gandummaadhaan wal nyaattu kana isin ka caalu jira mee minilik Oromiyaan biqilchite bineensa caalu maal abbo ani bartakkuu seenaa akka kana maqaa Oromoo dhahachaa maqaa saba guddaa kana dhahachaa duratti amma diina walii qabna garuu hin jiru amma dura diina waloo qabna amma garuu mataa keenyatu diina walitti taane nuti mataan keenya jechaa kanaafuu adaraa keessaan dhiisaa waan akka kana warruma hafeefuyyuu yaadame kana ajjeeftan hin galu warra hafee hoo akkamitti jiraatu jettanii yaadanii beektu ana garuu warra hafeef na yaaddeessaa jira dhugaa gochi kun immoo akkanumaan itti fufee taanaan akka Oromoon daanga kanarratti wal fixu beektan ijoolleen qabdi dura Tigreetu Oromoo qabee ajjeesaa Tigreetu Tigreetu ijoollee Oromoo Amaaratu ijoollee Oromoo ajjeesaa jechaa turan bara kana garuu bineensa caalu ijoollee Oromoo mataa walii isaaniitu dhugaa dhuguma jirtu walitti himna irra darbuu yookiin irra waliif taruun hin ta'u dhugaanis kanuma hin dhoofti liqimsi ilma gobeedha ka haadha hiyyeessaa bochifte dhimimmaan haadha hiyyeessaa har'a isinitti fakkaachuu danda'a warri kana hojjettan warri hojii kana babal'iftan warri goota koo leenca koo jettanii gila warri namoota hojii akkasii kana hojjetan laayifiirra fidanii goota kootti cabsi baga goote ajjeesi qaalii jettanii uummata walitti ooftan kun jechuudha har'aaf itti gaafa har'aaf jalaa baane seetu garuu akka dafqiyyeessaa dhiinni hiyyeessaa isin har'a lafa lolaastan kun akka haloo ta'e isin akka lolaa ta'e isin fudhatu beektu akka waaqayyo dheekkamsa isaati isin balleessu beektu garuu yaada bitaa mirga laalame cal'ifneetuma akkuma nutti mul'atetti yookiin akkuma nutti dhufetti balleessuu osoo hin taanetti bitaa mirga maaltu jira boru hoo maaltu nu mudata waan jedhu yaada deema dhugaa yaada deema maaliif ilma hiyyeessaa miidhina haa jiraatu haa hojjetatu qabdanii maati taphattu maa ajjeestu inde biyya lafaa barisinillee zalaalamii irra jiraattanii biyyi lafaatuun hunduma keenya fuudarabaadha yookiin ergisaa jechuudha yeroo gabaabduu irra jiraanna garuu yeroo gabaabduu kanatti wal dadhabni waliin jiraachuu dadhabni wal dadhabne jechuudha kan nu baatte dacheen nu dadhabne nuti wal dadhabne ka irra jirru dhugaa baxaami nama ajaa'ibdu seenaa fokkisaa kan Oromoo irra dhaga'uun Oromoon maal jechaa jiru amma sabni biraa duromu gaalla ko sawi balal jedhan durom gaalla sawi balal nun jechaa jiru dhugaa ama Oromoo gaalla ni nama nyaatti durumaanu iyyuu nun jechaa jiru isa mammaaksaa nu godhatan saba mammaaksaa nu godhatan angaruu kana ajaa'ibe poolisiin akkamitti ijoollee kana arguu dadhabeedhaan hagayuu kana taatteen kun yeroo namni kun hundi du'u kameeraan hin jiru suudii keessa suudiin kameeraadha lafti hundi iddoon hundi bakki itti socho'an hundi kameeraadha bakki kameeraan hin jirre hin jiru akkamitti arguu dadhabaniidha gaafii kanatti uume malee waan biraa miti dhugaa baxaamina ajaa'ibdani bar saba qabnaa Oromoon aadaa qabaa safuu qabaa duudhaa qabaa waaqa isaa sodaata jedhan malee namni akka Oromoo nyaatu jiru bineensa caalu Oromoodha dhugaa rabbii Oromoon bineensa Oromoon gandummaa labsitu bineensa miniliki Oromiyaan biqilchite miniliki diina keenya jettan malee minilikiin dacheen Oromiyaan biqilchite Oromoodha Oromoo gandummaa labsitaniin ka hinjiraan ofirraa argufu biyyaa baatee ilma hiyyeessaa qabdee galaafattu kana isaanii jechuudha diinni keenya guddaan yookiin minilikiin keenya inni guddaan malee ummata miskiina karaa deemu qabdee kan qaltumaa inni hiika biraamaa inni menutti maa har'aaf garuu dhiiga isaanii gannaxxee dhiisuu dandeessa boru akka seenadhaa sii deebitu beeki ilma keetti sii deebuu dandeessi suma mataa keetti dhiiga kee sareen arguu dandeenya beeka laala cal'ifneetuma seenaa fokkisaa kana qabannee gallee baanee gallee jiraanna jechuun hin danda'amu
ilma hiyyeessaa ajjeesaa seenaa fokkisaa galmeessaa Oromoo walitti naqaa Oromoo kutaaf gandaa wal ajjeesisiisaa wal jibbisiisaa seenaa kana baanneetiin Oromiyaa keessa jiraanna nuti ijoollee Oromooti nuti gootota Oromooti gaafa jettan isin hin dabbaru dhugaa nama jibbisiiftu imimmaan haadha kanaa garuu akkasii waraanuun irraa fatina galatooma waan dhaggeeffatanii viidiyoo biraatiin angolti deemnutti turtii gaarii isiniin jedha viidiyoo jalqaba seensarratti isinii kaa'e akkasuma jecha haati Oromoo akkatti bu'aa jirti. Galatooma isiniin jaaladha yaada kee qabu qabaattan balballi inboxii keenya yeroo kamiyyuu banaadha koomantii jalatti nu barreessaa isiniin jedha galatooma.